Akkam jirtanii jirra nagaa jirraa. Mata dureen har'aa eenyummaa gaggeessummaa uummataa ta'uuf oolu yookiin eenyummaa gaggeessummaa uummataa gaggeessaa uummataa nama taasisu jechuu kooti. Akkuma beekamu wantoonni yoo hojjetaman waan irraa hojjetaman kan mataa isaanii qabu. Qoricha busaa oomishuudhaaf elementiin barbaachisu jira. Mana ijaaruudhaaf meeshaaleen barbaachisu jira. Akkanuma konkolaataa tolchuudhaaf sibiilonni hundi konkolaataan tolchanii konkolaataa tolfamutu jira. Xiyyaarri hojjetamuudhaafis akkanuma elementii xiyyaarri irraa hojjetamutu jira jechuudha. Meeshaaleen kun akkuma barbaachisan hunda amalli namootaa yookiin eenyummaan namaa immoo gaggeessaa nama taasisuudhaaf oolu ni jira jechuudha. Kana jechuun eenyummaan hundi gaggeessaa nama taasisu jechuudha. Eenyummaan gaggeessaa nama taasisu waan tokko lama jedhanii lakkaa'anii fi baay'ee kan ta'etu jira jechuudha. Haa ta'u malee gamasiinis gananaan utaalanii eenyummaa akkamiitiin gaggeessaa uummataa ta'uun hin danda'amu jechuudha. Tokko jedhee kutaa garaagaraatiin kan laallullee hoo ta'e tokko jedhee har'a inni dursaa nama uummataa ta'uu yookiin nama namaa ta'uu. Nama uummataa ta'uu jechuun nama jaalalaan ifu, nama dhiifamaan ifu, nama fedha dhuunfaa isaa gamarratti fedha uummataa yaadu. Takkaa'uu fedhii dhuunfaa isaa tarkaanfatee kan uummataatiif dursa kan taasisu nama uummataa jennaanii jechuudha. Namni tokko gaggeessaan namni garaa ofii ilaalu nama laalu kan nama laalle nama beeku kan nama beekne namaaf hin beeku kan namaaf hin beekne rakkoon hiiku kan rakkoon hiikne gaggeessaan ta'u. Kanaaf gaggeessaa ta'uudhaaf nama uummataa ta'uu barbaachisa. Rakkoo uummataa hiikutu barbaachisa. Nama uummanni gaggeessaa kiyya jedhan ta'uun ni barbaachisaa jechuudha. Gaggeessaan inni dhugaa nama uummataa isa dhugaati. Namni uummataa isa dhugaa nama fedhii ofiitiin gamatti uummata ofiitiif yaadu. Nama dhibee uummataa dhibamu, nama gammachuu uummataa gammadu, nama quufa uummataa quufu, ofiin gamacee kan isaanii kan ta'e jechuudha. Kanaaf nama uummataa ta'uun gaggeessaa isa dhugaa hin taane gaggeessaa uummataa isa dhugaa nama uummataa isa dhugaa hin taane gaggeessaa isa dhugaa hin taanu jechuudha. Kana jechuun gaggeessaan inni sobaa jira jechuudha. Hojiin hundi kan fakkeessuudhaan guutame yoo ta'e gaggeessichi gaggeessaa dhugaatii miti. Wanti hundisaa keessa isaatii ka'ee gama isaatirratti uummataaf kan ta'u yoo ta'e gaggeessaan gaggeessaa dhugaati. Har'a kutaa tanaan kanan jedhu nama uummataa haa taanu, nama uummataa ta'uudhaaf of keessaa fedhii keenyarraa gamatti kan isaanii haa taanu. Galatoomaa. Kutaa itti aanuun walitti deebinaa.